Akkam nagaa jirtu amma barnoota mata duree gabaabaa ta'e irratti isinii qabadhee jira. Innis waa'ee arraba hidhamaa yookaan arraba uumamaan hidhamaa qabatanii kanneen dhalatan irratti barnoota gabaabaa isinii qaba. Hanga dhumaatti nu hordofaa. Arraba hidhamaa jechuun afaan Ingiliffaan taangi taa'e jedhama. Dhibeen hidhamuu arrabaa kuni jechuunis taangi taa'e kan jedhamu kun kan daa'ima waliin dhalatu ta'ee arrabni asiifachi akka hin sochoofne kan taasisudha. Wanti arraba keenya afaan keenya gara gadiitti wal qabsiisee jiru fuuldurri isaa osoo daa'imni hin dhalatin afaan irraa gadhiifata. Garri fuulduraa isaa jechuudha. Garri boodaa isaa garuu arraba keenya gara boodaa isaa afaanitti gad qabee waliin tura jechuudha. Waliin tura jechuudha. Haa ta'u malee fuuldurri isaa gadhiifachuu qaba. Haa ta'u malee darbee daa'imman muraasa biratti kun osoo hin ta'in hafuun arrabni hanga fiixee isaatti afaanitti gad qabatee waliin dhalatu jechuudha. Suuraan ilaaluuf kun akka suura kana irratti argitan irratti arrabni daa'ima kanaa hanga fiixee isaatti afaanitti gad qabatee kan jiruu fi akka arrabni sochoone godhee jira jechuudha. Kun hidhamuu arrabaa yookaan taangi taa'e jedhama. Wanta kana maaltu akka fidu guutummaatti beekamuu baatus yookaan dhabus daa'imman saalaan dhiira ta'an irratti kan baay'atuu fi akkasumas immoo amala sanyiin deemuu jechuunis abbaa yookaan haati yookaan maatii keessa namni qabu yoo jiraate amala sanyiin deemuu kan qabudha jechuudha wanti kun. Dhibeen kun daa'imman hedduu isaanii biratti fooyya'aa deemuun hanga umurii waggaa 3tti kan ofumaan sirraa'udha. Kun daa'imman parsentaa 90 ol ta'an biratti dhibeen kun ofumaa gadhiisaa deemuun waggaa 2 waggaa 3 gidduutti ofuma isaa kan deebee sirraa'udha jechuudha. Haa ta'u malee wanti kuni hanga waggaa 2tti kan fooyyee hin agarsiisne yoo ta'e, hanga waggaa 2tti hanga fiixee isaatti kan gad qabatee jiru yoo ta'e, kan gadhiisaa hin jirre yoo ta'e, arrabni socho'uu dhabuun harma haadhaa hodhuu dhabuu akkasumas immoo nyaata nyaachuu dadhabuu akkasumas dubbachuu kan dhorku yoo ta'e, fayyaa afaanii eeguu irratti dhiibbaa kan uumu yoo ta'e, ogeessa fayyaa baqaqsanii yaaluu dhimmi isaa ilaallatu mariisisuun wanti kun baqaqsanii yaaluudhaan akka fiixeen isaa afaan irraa gadhiifatu taasisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu yoo gadhiisaa jira ta'e hanga waggaa 2 hanga waggaa 3tti obsuudha. Yoo garuu hanga waggaa 2tti gadhiisaa kan hin deemne ta'e, yoo yeroo isaan harmoodhaan isaan rakkisu ta'e, yoo yeroo isaan waa dubbatan isaan dubbachuu isaan dhorke ta'e, yeroo isaan nyaatan isaan dhorke ta'e, akkasumas immoo yeroo ilkaan regnu qulqullina afaanii eeguu irratti rakkoo uume ta'e ogeessa fayyaa mariisisuun akka wanti kun wal gadhiisu taasisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu akka daa'imni tokko dhalatan yoo wanta kan argine na'uu hin qabnu jechuudha. Maaliif daa'imman parsentaa 90 ol ta'an biratti wanti kun ofuma isaa hanga waggaa 2tti ofuma isaa gadhiisaa deemaa jechuudha. Kan isinii qabadhee jiru ammaaf kanumadha. Gaaffii waa'ee kanaa yoo qabaattan koomentii jala naa kaa'aa akkasumas immoo karaa feesbuukii inboksii na ergaa. Chaanalii kana sabiskiraayib gootanii waan na hordoftaniif akkasumas waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa.